Harka daawwattoota keenyaa nageenya keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota torbaaf hojii muudamaa kenneera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee namoota garaagaraa bakka hojii torbatti akka ramadee har'a beeksiseera. Aadde Aayishaa Mahammed Komishinara Komishinii Misooma Magaalittii ta'anii wayita muudaman, Aadde Qoonjit Dabalaa immoo biiroo dhimmoota daa'immanii dubartootaa fi hawaasummaa akka hooggananiif ramadamaniiru. Obbo Tasfaayee Damissee dhaabbata manneen qorichaa magaalittiitti akka bulchaniif, Obbo Awwalee Muhammad biiroo kalaqaa fi teknooloojii akka hooggananiif, Obbo Nabiyyuu Fiqaaduu ammoo biirichatti itti aanaa hoogganaa damee misooma kalaqaa akka ta'aniif xalayaan muudamaa isaan ga'eera. Obbo Daanyaachoo Fallaqaa biirichatti damee kalaqa teknooloojii fi tajaajila sadarkaa itti aanaatiin akka hooggananiif ramadamaniiru. Dhumarrattis komishiniin qonnaan bultootaa fi qonna magaalittii itti aanaa komishinara ta'anii damee ekstenshinii qonnaa akka hooggananiif Obbo Mallasaa Ansheebootiin muuduusaa bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Rakkoo geejjiba magaalaa Finfinnee furuuf konkolaattonni elektirikii 100 ta'an hojii jalqabuuf akka jiran bulchiinsi magaalichaa ibse. Rakkoo geejjibaa yeroo sa'a hojiirraa galamuu fi bahamutti magaalaa Finfinnee keessatti mul'atu furuuf konkolaattonni elektirikiin hojjetan 100 ta'an dhiyeenya kana hojii akka jalqaban biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee beeksise. Biirichi rakkoo geejjiba magaalittii keessatti mudate furuuf hojiilee hedduun hojjetamaa jiraachuu eereera. Itti aanaan hoogganaa biiroo geejjibaa Finfinnee Obbo Asmaroom Biraanee burqaa oduu Itoophiyaatti akka himanitti biirichi rakkoo geejjiba magaalichaa furuuf xiyyeeffatee hojjechaa jira. Konkolaattota tajaajila ala ta'anii turan suphuun hojiitti akka galan gochuunis dhiyeessii fooyyessuuf hojjetamaa jiraachuu Obbo Asmaroom dubbataniiru. Bakkeewwan hiriirri dheeraa mul'atanitti konkolaattota bobba'an sirreessaa akka jiranis ibsaniiru. Obbo Asmaroom. Labsiin balfaa gogaa naannawaa mana jireenyaarraa haga meetira 20 argamu qulqulleessuu dirqamsiisuu qophaa'e. Wixineen labsii qabinsaa fi dhabamsiisa balfaa gogaa mana maree bakka bu'oota ummataatiin akka ragga'uuf dhiyaate namoonni dhuunfaa naannoo mana jireenyaa isaaniirraa haga meetira 20 ta'u akkasumas dhaabbileen ammoo haga meetira 50tti balfaa gogaa jiru akka qulqulleessan ni dirqamsiisa. Labsiin kun yoo ragga'e oomishtoonni pilaastikii kanneen akka qaruuraa, xaasaa fi qaruuraa bishaanii oomishni isaanii erga faayidaarra oolee booda mala walitti qabuu fi deebi'anii fayyadamuu dandeessisu diriirsuu akka qaban tumameera. Kana malees labsichi oomisha pilaastikii yeroo tokkoof qofaa faayidaarra oolu kamiyyuu oomishuu, gara biyyaa galchuu, gurguruu fi itti fayyadamuu ni dhorkaa jedhameera. Kunis kan ibsame koreen dhaabbii dhimmoota bishaanii jallisii naannawaa gammoojjii fi misooma naannoo kaleessa bitootessa gaafa 26 bara 2025 wixineen labsii qabinsaa fi dhabamsiisa balfaa gogaa irratti qooda fudhattoota mootummaa fi damee dhuunfaa waliin marii gaggeessa irratti ta'uudha kan ibse. Abbootiin qabeenyaa damicha irratti bobba'an pilaastika deebisanii fayyadamuudhaan lammiilee hedduudhaaf carraa hojii uumamuu fi waggaatti qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu socho'aa jiraachuu isaas ibsaniiru. Oomishaaleen pilaastikii yoo sirnaan qabaman qabeenya ta'uu eeruun pilaastika karaa deebi'ee fayyadamuutiin dhabamsiisuudhaan bu'aa fooyya'aan akka argames kaa'ameera. Hirmaattonni marii sanaa oomishtoonni pilaastikaa ammallee oomishaalee isaanii deebisanii fayyadamuuf mala akka qabanii fi hojiirra oolchaa akka jiran eeruun labsichi raggaasifamuu akka hin qabne mormuu isaanii odeeffannoo mana marichaarraa argame ni mul'isa. Naannoo Amaaraatti barsiisonni 11 finxaaleeyyotaan ajjeefamaniiru jedhame. Naannoo Amaaraa godina Kaabaa Goojjam aanaa Maccaa magaalaa Maraawii keessatti torbee darbe keessa barsiisonni 11 ajjeefamaniiru. Barsiisonni kunneen kan ajjeefaman ammoo jumlaanidha. Sababni isaan itti ajjeefamanii fi finxaaleeyyoonni Amaaraa faannoo jedhanii of waaman waamicha hojii dhaabaa jedhu didanii waan hojii baruuf barsiisuu irratti argamaniif akka ta'e jarumatu ibse. Barsiisonni jumlaan ajjeefaman sun warra mana barumsaa Koloneel Taaddasaa Mulunee fi mana barumsaa Balaa Zallaqee keessaa barsiisaa turanidha. Hidhattoonni sun kamisa torbee har'aa mana barsiisotaa irra deemanii hunda isaanii erga walitti qabanii booda achii fuudhanii gara magaalaa Hamusitii jedhamu geessanii achitti isaan ajjeesanii gatanii. Bulee jimaata isaa reeffa isaaniitu argame jedhu namoonni ijaan argan. Reeffi isaanii firatti erga kenname booda kan barsiisota afurii magaalaa Maraawii keessa ka jiran
bataskaana maaramiitti awwaalameera. Torba ammoo bakkumatti dhiyoo ta'etti akka awwaalamanidha oduun gama sirraa dhufee kan addeesse. Gaafa isaan ajjeefaman sana hidhattoonni jaraa baay'eedha kan gara magaalittii seenanii ture. Yeroo gabaabduuf magaalaa Maraawwii to'annaa isaanii jala ture ka jedhe raadiyoon Waazeemaa boodarra waraanni mootummaa gamas ergamnaan baqatanii akka bahan namoota achirraan mirkaneeffadhe jedhe. Kana duras magaaluma sana keessatti barsiisonni osoo walgahii irra jiraniitii jarumaan irratti darbatamee hedduun akka madaa'an gabaasamee ture. Yeroo ammaa magaalittii keessatti sodaarraa kan ka'e manni barumsaa cufameera. Naannoo isheetti immoo sagalee qawweetu dhaga'amaa jedhe maddi kun. Magaalaa guddoo naannichaa Baahir Daar keessatti ministeera barnootaa Biraanuu Naggaa wajjin jidduu kana dhimma barnootaa irratti walgahii irra ka turan pirezidaantii naannichaa Araggaa Kabbadaa naannicha keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin barattoonni kitilaa 7 caalan bara kana mana barumsaa akka hin galle ibsanii ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira jechuun himate. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay haaraa muuduuf uummanni yeroo akka laatu kaleessa gaafachuu isaanii hordofee adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira, murteewwan kophaa dabarsaa jira jechuun ibsa kaleessa baaseen himate. Paartichi ibsa isaatiin daandii nageenya irra turuudhaaf waan dandeenyu hunda gochuu keenya mirkaneessuu barbaanna jedheera. Bulchiinsi yeroo Tigraay keessatti hundeeffamee bu'aa waliigaltee Piriitooriyaati malee murtee mootummaa Itoophiyaa qofa miti jechuun kan balaaleffate ibsichi mootummaan Itoophiyaa qabiyyee fi haalduree waliigaltichaa cinaatti dhiisuun seerota malle qofaan murtee dabarsuuf hojjechaa jira jechuun komateera. Adda bilisummaa uummata Tigraay ibsicha keessatti seerota sarbaman keessaa tokko kaleessa bitootessa 26 bara 2025 muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa muuduuf eeruu akka dhiyaatu waamicha dhiyeessuun ta'uu eereera. Kan biraan ammoo waliigaltichi keewwata 3ffaan qaamni tokko kallattiinis ta'e alkallattiin qaama biraa irratti akka hin duullee dirqama qabaa jedha. Akkasumas olola jibbinsaa sochii miidiyaas dhorkeera. Ta'us mootummaan federaalaa ammoo seerota kana sarbeera jechuun komateera. Adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan Itoophiyaa dirqama ifa ta'e kana cabsuun haalawwan jiraachuu Tigraay qormaata ta'an uumuuf erga hojjechuu jalqabee yeroo hedduu ta'uu ibseera. Kana irrattis qabeenya hedduu ramaduun hojjechaa jira jechuun balaaleffateera. Kana malees ibsichi meeshaaleen mootummaa Itoophiyaan hoogganamu kan akka boba'aa gara naannichaatti akka hin seenne akka dhorkeeruun Tigraay keessatti hojiin lubbuu baraaruu dhaabuun lubbuu fi jireenya dhalattoota Tigraay irratti qoosuu itti fufeera jechuun qeeqeera. Uummanni Tigraay ammatti mootummaa filatame qabaachuu qaba ture ka jedhe ibsi kuni garuu mala dogoggoraa mootummaa Itoophiyaa hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa fayyadamaa jiruun burjaajjiin siyaasaa uumame irraa kan ka'e dhugoomuu hin dandeenye jechuun balaaleffateera. Tigraay keessatti barattoonni kitila 1,200 mana barumsaa hin galle jedha naannichi. Biiroon barnoota naannoo Tigraay bara barnootaa kana keessa barattoota kitila 2 fi qabxii 4 galmeessuuf karoora qabatee akka ture biiroon sun beekseera. Hoogganaan kominikeeshinii biiroo sanaa akka ta'an obbo Siyyum Hagoos akka jedhanitti karoora qabame sana keessaa kan baranaa barachuuf galmaan kitila 1 fi qabxii 2 qofaadha. Isaan kana keessatti sababa beelaaf gargaarsi gahaan dhibeen kan barumsa gidduutti dhiisan yeroo irraa yerootti dabalaa jira. Naannicha keessa manneen barumsaa tasa hojii kan hin eegalle jiru. Daangaan naannichaa gama dhihaan jiru humnoota Amaaraatiin qabamee waan jiruuf achittis barattoota mana barumsaatti deebisuun rakkoo guddaa nutti ta'eera jedhe biiroon barnootaa Tigraay. Mooraa buqqaatonni keessa jiraatan illee barumsi akka eegalamuuf xaariin taasifamee rakkoo nyaataa fi kan humna isaaniitiin ol ta'een osoo hin milkaa'in hafe kan mana barumsaa keessatti argamuu qaban waan nyaatan dhabanii kadhaatti bobba'aniiru. Maatiin dalaganii akka isaan hin guddifneef waan hojjetamuu dhibee gargaarsi kennamus gahaan taane. Kanaaf mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa dhimma kanaaf xiyyeeffannaa akka kennanii fi egeree ijoollee sanaaf akka yaadamuu qabu biirichi waamicha dabarseera. Pirezidaantiin itti aanaa Sudaan Kibbaa hidhamuun dhaga'ame. Pirezidaantiin itti aanaa Sudaan Kibbaa Riik Maachaar magaalaa Juubaa keessatti to'annoo jala ooluu dura ta'an paartii isaanii fi koreen hariiroo alaa dhaabichaa
ibsa baaseera. Yeroo dheeraaf dorgomaa pireezidaantii biyyattii Saalvaa Kiir turan Maachaar duula sakatta'insa jedhamuun konkolaattota waraanaa gurguddoo 20 hirmaachiseen haadha warraa isaanii waliin mooraa mana jireenyaa isaanii irraa fudhatamuu paartichi ibseera. Paartichi gocha heera mootummaa faallessu qondaalota nageenyaa fudhatan balaaleffachuun himannaan Riik Maachaar irratti baname ifa hin taane jedheera. Sudaan Kibbaatti ergamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidhamuun pireezidaantitti aanaa biyyattii kun Sudaan Kibbaa keessatti wal-dhabdee haaraa akka uumuu danda'u akeekkachiiseera. Hoogganaan Sudaan Kibbaatti ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niikoolaas Haayiseen hooggantoonni gara jeequmsa bal'aatti akka hin deebineef of qabuu qabu jechuun dhaamaniiru. Sa'aatii 24 darban keessatti humnoota Saalvaa Kiir fi Riik Maachaar gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaaseera. Wal-dhabdeen dabalaa dhufee gidduutti Noorweey fi Jaarman yeroodhaaf imbaasii isaanii kan cufan yoo ta'u, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii darbe irraa eegalee namoonni gara 50,000 ta'an gara yaa'aa Naayil olii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqifamuu ibsee ture. Raayyaan ittisa biyyaa Sudaan magaalaa guddoo biyyattii Kaartum guutummaatti to'ate. Hoogganaan waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waraanni isaanii buufata xiyyaaraa idil addunyaa magaalaa Kaartumitti argamu erga garee humna addaa Sudaan harkaa dhuunfataniin booda masaraa pireezidaantii Kaartum daawwataniiru. Bakka sanatti loltoonni raayyaa ittisa biyyaa gammachuudhaan guutamanii mallattoo aangoo guutuu fi miira olaantummaa guddaa ta'e agarsiisaa akka turan miidiyaan biyyattii gabaaseera. Al-Burhaan magaalaa guddoo kana humna addaa Sudaan irraa bilisa taasisneerra jedhan. Waraanni Sudaan erga waggoota 2 duraa jalqabee booda Al-Burhaan masaraa pireezidaantii keessatti yeroo jalqabaaf miila galfachuu isaaniitu dhaga'ame. Wal waraansi biyyattii keessatti akkuma eegaleen humni addaa Sudaan magaalattii kan to'ate ture yoo ta'u, humni waraanaa biyyattii kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu teessoo isaa magaalaa buufata Sudaan kan galaana diimaa cinaatti naannessuuf dirqame ture. Waraanni kun erga guyyaa jimaataa darbee masaraa pireezidaantiitti deebisee to'achuun dhaabbilee mootummaa harka humna addaa biyyattii irra ka turan kaanis erga gadhiisee booda to'annoo magaalattii keessatti qabu babal'ifateera. Waraanni Sudaan erga eebila bara 2023 eegalame asii humni addaa biyyattii irra caalaa magaalaa guddoo biyyattii Kaartum to'atanii ture. Wal waraansa tureen waliigalatti namoonni 100,000 lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen kitilatti lakkaa'aman ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Magaalaa Kaartum bakkeewwan gabaa adda addaa sababii saamamanii fi gareewwan lamaaniinuu deeggarsa akka hin galle waan dhorkameef dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Sudaan biyya beelli hamaan mudachuuf jiru jedhe keessaa ishee tokko taateetti. Daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.